قالوا جان يجوا لمقالات دريرة خيتت أما هذا دردرين يعني فهم كي تجرو باتي جهفها كل تربة جهتم إلى ما تجل كمان يجوا ده صوني جل كمان أكيد لانجا خانة قبل سمالي لينه كل لما جهتم يسجلت باتي كل لما فايتي كل لما جهتم يسجلت أدب السما ورمو جتا لفخين أكتر باتي أبريلسي تكا ترباتم يأفور ثاني ذرا gubbaa qorichaa qonnaa habroo baadaa gubbaa qorichaa naannoo hardiin araddaa cobii bakka jaanitti nama lugeetaa jalaatti waaqatti deebisanii mishingaasaa kan inni tilaa uummata irraa walitti guurratee fe'achuuf deemu hanqisanii akka namni guurratu godhan jechuudha. Samboodaan baatii Septeembar 5 torbatamii afur inta qorbita torbatamii afuritti lola guddaatu haroo raabaadorii xirroo bakka jamba haroo raabaadoriitti lolli bu'ee nama 120 ol amaara irraa ajjeesanii hogguus gaa mi'a alaa fidatan qaban elmu faatu mi'a duraan gargaarsa arganne kana naqee nuti warri dura bayanii hidhamnee isaan nu booda bahaniiti 73 biyya seenanii 74 dhukkaasa akkuma reefu jeetti jala banan jechuudha. Lolli guddaan kun 70 baatii Septeembar 5 74tti bakka haroo raabaadorii xirroo haroo raabaadorii bakka jaanitti bu'ee lola ajaa'ibaati. Lola gideeta tosoo ture biyya Itoophiyaa keessatti lolli sun ammoo Oromoonii gartee lubbuu ol fuudhee Amaara gufursee jechuudha. Maali Oromoo jechuun kun akka wanni itti akka gartee waan musiibaatti itti lakkaa'u waan samii nama waan akka bakkaatti Amaarri lakkaa'u jechuudha. Jecha Oromoo kana dhaga'uun guyyaa isaa warri sii beeku ni hedduu baaragan jechuudha. Warri beekne barachuu fedha jechuudha. Kaan ka beeku ni baarage. Dachiin tun hundinuu Oromoo jechuun tun ammallee hafuuratti kutte jechuudha. Saba sanitti Haile Sillaasee darbinee dafnee waan takka jijjiirama tokko finnee dubbii tana haqan qaallu yaada juun dubbii san duuba wattaaddarrii ilmaan naftanyaa sun duuba hiree sanitti ayeeffatanii qaabsoo san saaman jechuudha. Haala kanatti gaa qaabsoon Oromoo takkaan dhaabbanne ilaa ammatti deemaa jirti itti fufaati jirti jechuudha. Kana duuba gaa meesa gaa ilmaan naftanyaa kun walqixxummaa umma ilma namaatti ni amananii. Aboo anwaa nagara khiyaan hin amanu jarru kun akkaataan itti guddifamee guddisaan isaanii hanqarroo iftuulummaa fi nu malee namni jiru namni hundi waan beeku yaada jiruudhaani biyya kana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawatan nu abbootiin nu dhaame abbootiin marre irra lolle waan kana oofan jechuudha. Waan kana ta'eef jarri kun abadan walqixxummatti namana dimokiraasii waan jedhan kana namaan soban haada namaa hidhani malee abadan itti namanan jechuudha. Amman agarre